ثاني اوه بمر الله الله hordoftoota kiyya viidiyoo tana laayik sheeriin hasarru du'al weelticha zaalima saniin biran nagaha raajuu alhamdulillah nagaan bagarbisa nagaan sigalcha raajootiin illee galtee jirta arkeetiin jira anis waas bira dhabamee tiibti sheekaatu bikka saniin naqabee jira gabboo huntaatu sii kana keessa jiru bikka tabiraa seenta asii hin deemin je'ee sheektii achi na dhoorkaa jira arra kunoo qulqullootee jirta garuu bikka sanittiin dhiyaatiin je'ee nagadhiisee jira beheetiin jira hasarru jawaan biraan naagaa hordoftoota laayik tifa laayikiidhaan hasarru jawaan biraan naqaba asmaanuu asalaar dura dhaala sarru wallaan maallaqa ci'aamaddiin bitee jettu san unoodhaan lubbutee baasuuf immoo isaan bira gufeeti ሰው ጅንዳሩ lubbutee baasuuf immoo asaniif bira gufe ሰቦት ይባስ ወንዳ ማለት ወርዳ ማላ ሰው ጅንዳሩ ገመት unoodhaan maalina kee kaan iskanaa rasan asnaa ilaal Otoman سردوان tak asaniif dhaamsakan kunillee سردوان hajaamaat ati isaa bakka nyaatti achitti maallaqa san kunoo si akka gee سردوان هنا قلت لك لعتها نقرأ أو خمريها ولو خمريها جا جوز ضمبنا يليس أنا قال قعنا نور الدين بس وقت منين نور الدين حياتي نور الدين السودان الحسن تكشي وقلني فترة أنا وقلني حتى mixiyyoo baga ergine jaartii ta'e ergine maal fidda ati jaartii ergite haala beektuun an jaartii duraanuu erguuf hin deem anumaaf jirti karaa bareedana qabsiifte ati si asirraa jaartiin ta'e galuun feene gelchine asii bakki deemaniini maal gootan wanni gootan ati immoo galchi ati wanni galchi geessu ati anaa si bira jira saayoo baara natti illee fanni jiraan yoo qabatti taatillee nama lama waa tokko bira naan yoo qabatti beekaa muunaan deemu hin deemtu kanaafuu waan isiniimu dooniin kana dhaggeeffatu ijoollee teetillee nagaan galchisaa ati maaliif ni beektaa zabiibaa waan mana nu geessine bakka tiitii dhuftisan nu geessina san si beeyna nama nam tokko akka isaa duran dhaabbanneeti nam tokko akka keetii duran dhaabbattu nam dhibbaan nama dhuftanii nama shoorri keessanii baafachuu takka geessa wal beey oromooti ya sheer laayik hasarru daal ittiin dhaqqamaa isiniin jee sila geessi waan harki shanan kun sirraan dhorkine abbaan fedhe sirraan dhorku maallemni kee sirraan dhorku shanan kanaayyoo ofirraa baafachuu baatte jedhee harka kee shanan kanaatu tutu aara si baasa waa hundaa'u mush maallaqa namaa kannitee nama kana deemaa waa godhaa jechuun nadhummaa wanni harka shanan sirraan dhorkine abbaan fedhe sirraan dhorkitu duraan oromoo makmaasa fedhe sii galee hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaa birraa Oromoo TV subscribe share like godhu hin dagatina eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaa birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree sabagamtaan kee diina jiree haree itti hirmaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديجرتوتا تشاينا لبرا دا يويا إن ما رمو داخل بيا خيسا بيا باجر تمرت خيسا ندوران دور سنة سلام تانا فين يقول نير برك بلالي اسم برا هاجو بكم جرتنتي هردفتوتا غيا فيديو تان لايك شير أكا نما هندو برجيسو ناقودا موجا توكو خاص كيسا نما جنك حسر دوان جانيني الحمد لله في يجري برا hanga bira geessutti bira naagaan isin jaa viidiyoo tan illa dhumatti namicha donqa hasaru du'aan as keessatti dhadhajee ilmaan oromoo an oromoo ifin jecha
nama as keessatti miidhaa jiraachuu namichi mucaan kun tamam arraan tana alhamdulillah akkan taanes ta'eetiin jira akka namni mangoones akka namni ta'us ta'eetiin jira akka namni taanes ta'eetiin jira jechuun kiyya Hassan Ridwaan ilma namaa irratti gocha hamaa hin taane namarra raawwachaa jira sababni wanni inni waan hin taane ta'eefis nama xiyaajeeti alhamdulillah garuu annin baafadha fayyeetiin jira alhamdulillah rabbil alamin ifbareetiin jira Hassan Ridwaan birraa fayyee jira nama ati waagootii simiti ni beekta nama nam meeqaan dhuftee adeera kiyya bar dhokattee qabdee akka feete godhu turtan rabbi malee ilmi namaa waan naman godhu kun onumaan jira malee alhamdulillah rabbil alamin fayyee nuraddiin isaa galatoomuu bika sheekhaa nageesse alhamdulillah sheekillee nama waan takkallee bika hin taane hin deddeemin bika namni waan nama godhu bika siirii bika mushkilaa rakkina keessaa dhaabbadhu naan jee rakkina kana waan naqaa jira hordoftoota kiyyaan rakkina kana waan naqaa jira nama kiyya kamiidhamaa jiru arraan tana mucaa Hassan jaaniin gowwaan kun mee idda maallaqa faffacaasee akka harka godhu maa miskiina Oromoo karaa deemu dilaa hin gargaarre inni nama otumaa jira maal nama gargaaraa miti miskiinaan gargaaraa miti arra maallaqa Ahmadiin kannee tamam isa bituudhaaf takka isa jijjiiruudhaaf Nuraddiin itti fi nutti maallaqa itti kannee mucaan maallaqa qabee dhufee jechuudha maasha Allah Ahmadiin galatoon maalleeni inni itti kannee hangana jeesini nimu maalla guddaa eeysaa fite nu harka seenee jira maalleeni Nuraddiin faa harka seenee jira akka harka seenee sanatti himanii jiran illeen viidiyoo harkeetiin jira alhamdulillah birraan gabboo fi meeshaa isaa fudhatee qooma dhaatee Hassan Ridwaanii gabboo deema gabaabduu naafi Hassan Ridwaan wal duratti faas akka firraan dhorkine abdii firraa hin qaba tamam hin dhaabbatu inni nama dura joollee akka isaa baalagee as keessa dhalatte san guurratee deemee magaalaa keessa nama cafagaa jiraachuu mucaan kun tamam waan akkanaatii fi akkan taane hunda hataanu nuti nama keenya lubbuu baraaruu Oromoo je'ee namni akkamitti Oromootti roorrisa jechuufi Oromoo ifiin jechaa nama keenya roorrisaa jira isinii galee zabiibaallee torbaan takka moomaa hin garre zabiibaallee baafatte isa dheeysa isa dheefa telefoona isii tumbuu karaa kana kutee tamam an bika sheekaatiin jira Nuraddiin faanis rakkina isaanii wajjin rakkina walirratti of jiran isa barbaadu jiran isaan duraas hin dhaabbatu beekatu Nuraddiin faa duraas dhokachaatiti booda waa balleessee deema tana takka gaa waa dhokatee waa balleessee fiiguu Hassan Ridwaan tasaati dirree bee akka namni barbaadutti nama barbaadunni dhokata waasi godhanii baafata dhiirummaan je'amtu nama Oromoo irratti dhiirummaa laallataa inni tanaafi nutis Oromoo irra fidaa taanaa jechuudha hanga duunutti Oromoo teenya irraa naafnu tamam ati as keessa dhalattee nuti biyyaa dhufne sii galee deroo as keessa dhalattee biyyaa dhufne nutuma biyyaa dhufe kanaa dhukkeessa irraa kaasutu akkam irraalta sii galee aboo ulee tana wanni misbaara ta'ee deemuuf joollee ta'e yoon qabe yoon si qabe yookiin yoon joollee ta'e qabe kanaan cafaquuf ulee tana ganaa mismaara bikkamee qaan itti dhee tanaan tuma sii galee deroo tanaaniin joollee ta'etu mu deema numaan qaba garuu siis numaan qaba dhokatan deemu an dirree bahee malee an akkuma haala kiyya ni beeyta nagartullee tamam nagarte malee nan beeku ganaan waan birraan ta'e si garsiisu ta'a joollee ta'e ganaan asin misbaara dhahee joollee ta'e tanaan cafa qutaa joollee ta'a Oromoo tumte joollee ta'e nyata ta'a Oromoo tumte tanaaniin ganaa cafa qutaa akkam irraalta sii gala amma yaa bada fattaala arraan tana mee idda akkasitti maallaqa kan ta'e abaluu waa godhaa jettee nama kennitu yoo miskiina gargaarte irra jiru mee maalleen itti khillisan ati tolchaaf kennite sitti waa bitu jira maalleen san norka seenee jira ayyee Ahmadiinaa galatoomu akka nama si hojjala guujee maallaqa si harkaa fuudhe maallaqni norka gee hanganuma jechuudhaan maallaqni norka gee nuti takkaa namatu maayennee namaaf maallaqa kanneen beenu adeeroo takkaa nuti nama keenya miidhee ifiif deemnee barbaaddan malee nama kenninee maallaqa namaa kannee nama cafaqaan jennu zariisan illee miti sii jala adeeroo bara irra naa gammachuudha bara gammachuun haasa'u jira bara
arra sheetichillee naa galatoomu fayyitee jirta waan takka illee bikumantaan hin dhaabbatin malee deemuun hin deessanaan jee tamam amma adiidha duraan nurra diinaa dhufanaan jee adiidha amma deemee irra dawalee bikkanni jiru biranni namaadha arra gammachuun deemaan ni beektanii maallaqaas afaan beenuun amma diinar kaafuu dheefite isinii gala jaartii isaatiis ergine jalaa jaartii isaatiif ilmaan isaa ergine jalaa biyyatee keessa teenyee teer adan atti as keessatti dhadheetsan san keessa teenyee jaartii teetis ergine Nuraddiin galatoomi gocha bareedaa irra walii gallee karoora kaanne bikkaan gahaa jirta an sibira jiraa dhufaadhullee haa dharawu sii daleene adeera kiyya sii daleene aayyo guddoon teessanoo aayyoteetti boo'ee taa si'iirii nama gootsan ganaadha isii akka biddeenaan nyaachuu teenya si'iirii siitii fi isii'u si'iirii isiin khabiixa adda addaa waan adda addaa buna maar facaaftee nama gootsan gana facaasu teenya tamaam gana isiisan nyaachuuf qophooyne jirra ati takkuma takkaan joollee teetanaas si jalaa garagalchuu teenya harkuuf teessaa joollee maallaqaan sassabu jirta joolleen nama maallaqa battee amanuu miti joolleen gaafa haqa agartee asuma jecha oteesi hagaran galu jee misbaara kanaatutu isa garagalchuu ta'a misbaara xaawula dhooyneetiti xaawulaa misbaaraatiin isaan cafeynee dhagee isaa deeroo isaan garagalchuu teenya hangasi qabnutti ati sellattuu nama qaceelchitee deebii baafatta nama fixu jirta musha ati ilma namaa fixu malee teetii tuqamaan jirtu achin dhaabbattu si'iiriidhaan deemta haatee siiri si gootee tamam siiriidhaan deemta if mul'ifteen deemtu akka siiriidhaan deemtu nama duran dhaabbattu if beeyta dhiira ifiin hin jeen ati gowwaadha si beeyna nama nam tokko akka isaa duran dhaabbanneeti nam tokko akka keetii duran dhaabbattu nam dhibbaan nama dhuftanii nama shoror keessanii baafachuu takka geessa wal beeyin oromootii sheer like Hasan Rudaal ittiin dhaqqabaa isinii jee